Shaabiyaan ilaalchaan beekumsaan sochiidhaan akkaataatti yaaduun bakkuma waggaa 30 irraa jira. Hariiroo isaan jedhan kunis jestii kan qabu waan irraa xiinxalanis waan irraa tilmaamanis mitiin asymmetric relationidhaan kan qabu sin jedheen. Lammaffaa irratti cabaan lama walitti fayyaa waan Oromoon jedhu tokko jira. Sunis asii TPLFs bututee kana booda homaa gochuu akka hin dandeenye siyaasa Itoophiyaa keessattis biyya kana keessattis homaa waan hiika qabu hojjechuu akka hin dandeenye argee jira. Kan inni cabe immoo humna qofaan miti ilaalchaanis cabee jira. Ilaalcha jechuun beekumsi isaanii yeroo addunyaan evolve godhu yeroo addunyaan guddatu beekumsi isaan qaban ilaalchi isaan qaban bakkuma waggaa 30 irraa ture. Shaabiyaanis akkasuma. TPLF garee isarraa bahee wajjin wal waraanee wal injifachuu qaama hin dandeenye argaa jirra miti hin danda'u wal waraanee injifachuu hin danda'u. Firiidamii argatanii akka biyyaatti waan aakti godhaniif malee ittiraanonnis TPLF yoo hin jiran maalumaan iyyuu. So cabaan lama walitti fayyaa waan isin jedheef yoo tarii kas goone miidiyaa girgirri illee yoo uumne dittiraansii uumuu dandeenyaa laata yaaddoo uumuu dandeenyaa laata kan jedhu sana kan isaan yaadan. Dallachuu qaroominaan civilizationidhaan qaroominaan ijaarsa jechuun structure isaaniitiin qabiyyee isaaniitiin qabeenya isaaniitiinis bututaniiru jechuun hin jiran jechuu dandeessaa.